Otaf. Ayye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan jirtu bole wonke nagaa geessanii baga nagaa taatanii miidiyaa kana irratti mubaaraki maallaqa haadha miskiina duutee nyaatee jira jedhamee dubbatamaa jira. Alkitaalaan jira biyya keessaayi namicha joonjii tokko fa'i biyya keessaayi dubbataa inni aamiyyee jedhusi amfira jedhee maqaan balleessutti jiru angara kootiin seeraan gaafadha hunda jaraayyuu an gara biyyaatti galuuf handeema waan ta'eefi dhugumatti yoo dhiira ta'anii surree ol uffatan yoo dhugumatti dhiira ta'anii surree uffatanii dhugumatti ajandaan kun dhugaa ta'e seera biyya keessaa na gaafata waan ta'eefi seera biyya keessaatiin na gaafachiisan wantichi Kaayirootti hin taane Dubaayitti hin taane Saawudiitti hin taane biyya keessatti ta'e wanti erga biyya keessatti ta'e an biyyan gala bor sigale bor zuuriittan Itoophiyaan jira Finfinneen jira Iftaaniin Jimmaan jira abbaan barbaade keessattuu dhalattoonni Jimmaati miti kan asii baatanii ijaartan seeraan na gaafadha Maastar Sharafuddin ati illee jechuudha Jimmaan nan dhufaara waan ta'eef boroolee iftaan miidiyaa irra baanee iyyuurra qaama wal arginee wal gaafachuu wayya Jimmaan nan dhufaa jira na gaafadhaa seeraan biyya seerri hin jirre miti Jimmis Finfinneenis yoon nagaan galee laayivii Jimmaan keessa deema waraabee Finfinnee keessa deema waraabee okii ji'a tokko okii ji'a lama hin beekamu amman taa'u nagaan Kaayirootti deebi'e haasaan keessa soba ta'uu Oromoon kanuma mirkaneeffata qophaa'aadhaafan dhokotee galee dhokotee deebi'e akkasiin naan hin jenneefan dura bu'ee maaraa kanaafi biyyan galaa jira waan ta'eef ganama subii asii ka'a zuurii keessa Finfinneen hangaa galgala dhimmaa fal immoo Jimmaan deemaa lagatiteefi Jimmaas deemaan jira warri biyya keessa teessanii mana oofachuudha gadi baatanii iyyaa jirtan Jimmaan handaqaa jira bakka hin jiraadhu hundinuu hin beekaa dhageessanii of salphiftanii barana Jimmaan deemaa jira gatiteefi yoo xiqqaate ji'a tokko faan ta'a Jimmaan gaajee tokko keessa kisiin dhuma yeroo bal'aan sinii kenne jechuudha. Nu dhokotee bee jettanii iyyuurra kunoo ifaan ifattanii mee deemaa jira. Bakki isaa itti yoo dhugumatti nama du'e irraa maallaqa nyaate jiraate mubaarak hin deebi'u ni dhama hidhamee hidhattama. Maaliif eenyu waliin? Ani eenyuyyuu olii miti. Na gaafadhaa gadi baatanii afaan hin badina namni isinitti kolfa warri biyya keessa jirtan ammaa kaaftanii gadi baatanii iyyitu taanaan na sodaattu akka sareettan isin laala jechuudhaanis. Na sodaatina seera jira Itoophiyaa wal qindaa'aa sinii galee sinii fanii makkaataasa qindaa'aati nama 4-5 taati mubaarakii haadha keenya duute tokko irraa birrii nyaatee jira akkasumas immoo mubaarakii mucaa intala dhalattuu Jimmaa butee deemee geessee mana isaa keessatti hidhee cafacafaa jira jedhaan akkasisa kana booddee nam tokko miidiyaa irra ba'ee biyya keessa afaan bana taanaan hin amaninaa jechuudha. Dhageessanii dhaameef moo dhaamne viidiyoo kana nama maxxansa fixeera kanas viidiyoo kana amaanaa rabbiiti ama footoo abbaa shakkitan rakaati warra biyya keessa iyyaa jiru maxxansaa meegaa mubaarak galee dirooni mana banadha jirtaa jala ijoolleen keenya Jimmaa mana banadha mubaarak biyya galaa jira keessattuu Jimmaan deemaa jira qabsiisaa jedhaa dhaggeeffadhaa anatu barbaade qabsiisaatii gadi baatanii nutti hin boo'inaa jedhiin qabsiisaatii Jimmaan keessatti intalli dhalattuu Jimmaati eenyuun caala Jimmaan laallatti waan ta'eef qabsiisaatii gurmaatii kasasaa qabsiisaatii achi taa'ee hin deebisiisuu danda'a mucaa yoo kana hin goone shintaamni jinsiin jedha jechuudha dhageesse qabadhu shintaamni jinak yoo Jimmaan keessatti na qabsiiftanii na hiisiftanii mucaa kana achi taa'ee warra kootiin rabbii jedhii qabameera ergi wayyoo salphadheera yoo nan jechisiifne dhiiraa miti isin shintaamni isin beekaan hojii keen beekaan na dhoxxee nagaan hin baatu rabbi sinniisu namni sinniisu kan koduulaan rabbi wal ijaarii yaa'i amma gaa waa'ee miidiyaa feeradhaa kaasee miidiyaa irratti iyyuu na feera galini wallaahi wabillaahi nan galaa jira fataa jedheen akka ijoollee laga taa'e hin jedhin nan du'e kaan Jimmaan keessa jira kun oolaa yoon hin jedhin soba dhugaa seetan isin sobdoota isin sobaa jiru isin burjaajessaa jiru jara keenya dhiirri an dhiira jedhe galaan mala
mijarat naqaba naqadisa oromo minamin wish jimma lallate ke oromo lallata agese dimmi mucaa kana jimma lallate ke yi oromiyaa kutaa biraan lallata ummata oromo kutaa biraan burjaajessina gadi baatanii miidiyaarratti way iskittaan bu'ina naala buukum warri maqaa kuwaasoftu innataachuutti bada ammas sinifan dabala waraabbadha dhaqaa ayyaa bu'aa tokkoon haadha keetii maqaa koontotu muka sitti cabsee ofirraa si dhorga qaamaanis miidiyaadhaanis miidiyaa ta'e kan keetii waliin qaba wushaa lechi dhiiree yoo taatan yoo dhugaarraa falmaa jiraattan an dhufaan jira qaamaan narraa kafaladha na qabsiisa namni ilmoo namaa bute dhaggeeffadhaa ijoollee namni ilma namaa intala namaa bute humnaan fuudhee kairoo deeme hin gaafatama seera eessaatiin biyyan galaa jira inni finfinnee teessee afaan boombaa iyyitus finfinneedhaa gara jimmaatti gadi bu'in eegi ji'a tokkoon jimmaan keessa ta'a waan ta'eef dhugumatti oromoonis isin ataajjabuun barbaade adamma oromoo teessee asirraa afaan bantu galaan jira dhageesse gara jimmaatti gadi bu'iiti seerri jira jimmaan keessa intalattiin dhalattuu naannoo jimmaati fira qabdii abbaa qabdii fira abbaa jira dhaqii fira abbaa maal dabaladhuuti nakasasiiti ishiga amma achan jira mucaa biran jiruan yoo nan fichisiisin yoo nagaan jimmaan jee tokko taa'ee nagaan gara makootitti deebi'e kijibni keessan barameera jechuudha maal jedhe tokko taa'ee kan yeroo taa'u isaan nu dhibe malee akkatti hirkaafuu nu beenna iskii wanti iskii ati dhiira suufii olifatte kottu magaalaa jimmaa keessa akkuma ramadaana keessa viidiyoo waraabaan karaarra deemaan jimmaan keessa hin jira yoo ta'an leessa jirteedhaan deemaan of salphiftan wallaahi of salphiftan nu salphiftanis immoo akka gandaatti nu salphiftan ofis immoo salphiftani gaadhalattuu naannoo jimmaan talasa biyyii butee ba'ee shiftoota jimmaa keessaa kaan olaatee ba'e kaan haamileenuma ittiin maqaa kootiin haasofte bar'an nan simatame bar'an kabajannaa kenname jimmaan keessatti dhageesse kan hoolaa hattee buttee baate hundi jimmaan keessaa gogaa hoolaa baafattee baate hundi jimmaan dhufuu hin danda'u jimma wallaahi dhufaa jira xiiqiidhuma kanaati jedhee maxxaa olli shimmaayyee imeen dhufaa jira gaadha akka dhiiraatti naasa'ee deemaan Yes, kairo tahu satu nu rakkise malee warri kairo jirtanu kay aslini nu gaafatu asli rabuy mal aslin kan gaafatu mal gaafata asli adet enyu na gaafachu ndawal garu cimaru makana to kon of dikifadde baka kala bonde cimaru makana to kon of dikifadde malibi warri kairo jirtanu ma jatta biye kayse dese niftam liji ufanjira أنا قابل قامانش ولا خيرو نسوداتنيش وهم ده ما جربتو نسوداتو أبلو نسوداتان إذا أن موت ما دادا وانا دي جيتو ستيم وان إتشتيتو كفا تك وانا دي جيتو ستيمو إيه أنا بابي دين سودات دوان أنا بابي دين سودات دو أكنا بابي دين سودات أرومو كوما تمام بيجا كنا كيسارا غاسي باسا أكنا ما نداد دوان Abbaabiyyaati kana kokkee qabiyan gaafa fatihaa mujaahid qabamuu jettu gaafa dhufa fatihaa mujaahidiin gastirra gali kan waan nan laallannetti jechuudha abbaabiyyaati inni dhaqee fatihaa qabu malee jennaan ana fuutee baata malee fatihaa fuutee baatu jedhee kokkee kanan qabee dhaqee hidhaatti gale abbaabiyyaa poolisii abbaabiyyaati malee dhageesse poolisii biyya keessaa miti poolisii biyya kooti miti poolisii biyya namaa keessa sanuu waraqaa cittuu ofirkaan qabu waraqaa cittuu waraqaa jireenyaa ofirkaan qabu gaafa sana waraqaa tokko tu Afrikaa qabaatiin kanan abbaa biyyaa qubaa katti qabedha. Ana fuudhee deeme malee fatihaa fuudhee hin deemne. Amma gaa miidiyaa irraan iyyinaa ijoolleen keenya. Warri wal ijaartanii deemaa jirtan rabbii jedhaa Oromoon burjaajessinaa. Manni keessan ho'eeraa gahaa ajandaa keessan uffadha. An galaan jira waan ta'eef wal ijaaraatii jimmi biyyi seerri keessatti hojjetudha. Seeraan. Dhiisanii seeraan mubarak musammaa intala dhalattu jimmaa maaliif warra kairoos maqaa balleessitu dhiirri jiruu kairoo keessa dhiirri jiruu kairoo keessa tani ijoollee kairoos maqaan balleessinu maal sinii fagudu ijoolleen kairoo isin too beekaa dubbicha erga beettanii kissii borganama mubarak musammaa yaasiin
intala durbaa Oromoo nu jalaa fudhatee Saarraa Abdoo Abbaa Jaamaa qabadhaa maqaa Saarraa Abdoo Abbaa Jaamaa kan jedhamtu Jimmaan keessaa butee deemee hidhaa boollaa keessa jira. Hidhaa seera keessa yoon galee anti poolisii bira yoon jiraadhe viidiyoo kooliin dawwalamee yookiin laayivii galee mucaadhaan kunoo qabsiifneerraa warra koo gastiira sinii galchee qabsiifneerraa mubaarakiin kunoo poolisii bira jira hin sodaatiniiti warra bira jirta amma erginee nama si fuuna karaa sinii baneen amma nama erginee si fuuna hemaddu tikeetti kun nama si ergina hin sodaatin jettu gaafa sana ani immoo poolisii kataa jechuudha kaatee nannatti kaane sana boodee matti hin kaane shuuxaamne ansimiti waan an godhu hunda rabbiif jechan godha otukka keetiitii mucaa barriirraan hin baasu asirraa hanga darbadha malee akka gochaa keessaniiti lakki ana maana nama nyaatu miti ana biratti amaanaan lafa kaa'ama malee hin nyaatamu keessanii amaanaan ala biratti hin eegama malee hin nyaatamu bas baasaa dhugaadhaan ruhiin kee irraa hafuun danda'u mucaa kanarraa lakki abadan haati arma baaftee rabbiin birattan sirraa fudha jechuu miti keessattuu dubartiimu alaa dalgamne kun amaanaadha yoon talkas akkasuu barbaade kumaatama jira fuuchuus nama danda'udha geesse fuudhee dabalachuu nama danda'udha eenyuun nan dhowwa amma afuritti fuuchuu danda'a alhamdulillah shari'aan koo naayyamaadha kan isii caaltu miileena jira dubartiin godhee sin agarsiisu fuudhee sin agarsiisu sargiidhaan Jimmaan keessatti sarguma qopheeffanne nama fuudhee jiraachuu danda'an kan biraa sadii afur fuuchuu nama danda'an akkamitti na yaaddani godhee sin agarsiisuu fuudhee dhaqee Jimmaan keessatti jalqabaa kaasee amma xumuraatti sin agarsiisu gochuu hin danda'a akkamitti yaaddan ofii keessanii fakkaana walumaa galatti Jimmaan an deemaa jira jabaadhaati uummata Oromoo burjaajessinaa asirraa mucaa dhalattuu naannoo Jimmaati abbaanis Jimmaan keessa jira boocha dhaabaa boochiin barbaachisu Jimmaan keessa immoo dhokodheen ta'a ammas immoo dhokotee akkasiin hin jenne laayivii banadheen deemaan kottaa gastiira galaati eessa jirta Jimmaan an jedha poolisii sin rakkisinaa shi poolisiis immoo rakkisinaa bakka hin jiru siittan himaan duwwaa sagal lakkoofsa koon hime nama natti dawwala dhimmaaf gastiira galaa kottaati hundi keessanii fooloo kooti waan ta'eef gastiira galaatiin waan eessa jirtan an jedha bakka hin jiru siitti himaa poolisii isaan keessan fudhaa kottaa shi akkasi Jimmaan keessa immoo yeroo olii gaddeemee laayivii waraabu bakka hin jiru akkanumaan hin bartu nikkoo hin dhokotee kan jalleeffani waan jettan hin dhabdannu Jimmaan dhufee dhokotee dhufeetu nun beekin ji'a tokko hin ta'a Jimmaan dhaga'i ji'a tokko qulqulluun Jimmaan ta'uu dhagaara kottuu na qabsiisii Jimmi gaash innan jedhee Allahu akbar maal tollatti galchee jira si bakka adiiti gaash mootii erga dhuftanii dhiibee galas maalaa softaate asii dhaggeeffadhu boo kottuu farra miidhamtee gamaarta hojiidhaa hojjettoonni dammoo birriin kafalamuudhaaf si eegaa jiru ati ijoollee bibbicuufaa namaaf asoftaata isaa dhuftee hojii jalqabsiiftee deemte maal jedhee beektaa adallam miti hojii asii jalqabsiiftee deemte dhuftee jarri asii arrafamaaru abdii warri dhiirri kayroo hin jiru Oromoon kayroo hin jiru tu kayroo jiraanne kokkee qabnee gadi buunan waa dhakiini waa'ee warra miidiyaa dhiisiiti amma dhaggeeffadhatti hojiidhaaf barbaadamaa artanii gamaartaa kottuuti hojii waan sitti kenname umurii deebi'i lammaffaa simannaa barbaadde si qophaa'u barbaachisaa ta'e. Maafa qophaa'u simannaa. Zagaajilaa simannaa si qophaa'u lammaffaa warri sooshaal miidiyaa dhiisii hojii qabantaa abdii dhiisii hojii qabantaa warri sooshaal miidiyaa irratti bobbokoku lafatti barre warra ammannaa dhungoo morma fayyadamu dhungatu maa yaadattu maa. Ungoon jaraatu wallahi gororaan nama balleessu morma jira warabbal qaaba warri miidiyaa irratti akkas godhiyyuu warabbal qaaba Jimmatti immoo simannaa si qopheessina barbaadde Jimmaan keessatti barbaadamu fa'i Finfinnee taa'ee Adaamaa Finfinnee malee deemuu hin danda'u istooppiin isaa Finfinneedha istooppiin isaa Adaamaa Finfinnee gidduu deemee nama san beekne keessa waraabessi biyya san beekne dhaqee jedhan ani leenca ani sangaadha ofiin jedhan waraabessi Jimmaan hin naqu gabaabumatti bro dhiifama guddaa wajjin gabaabumatti ati hojii hojjechaa jirta waan ta'eef
warri kaardii isin guuttaa kati immoo tokko garaa isin jabaatiin kaardii is guutii fi barcaa barbaadu immoo barcaan isin bitamaa fi hojii ala hojjettu jechuudha. Hin callisu bar biroo mana kiraas kaffalaa turte miti maana madanuudha. Habiibi. Kanaaf dhiisii rakkoon qabu haasaa kee geemii kee taphadhu. Nagaan kottu. Nagaatti. Dhufaan jira yalattan binneessaan. Abdii keetaachoo nyaatamnaan Oromoo isa nyaachise kanaan hin jenne gaa. Warri biyya taa'ee dhiirri kayroo hin jiru moo? Kayroo keessa dhiirri hin jiru moo? Ayiduun kayroo jiraadhe jaljeessa argitanitti jaljeessa wayii jira. Jedha fiilmii irratti arge akkasan dhiirri kayroo hin jiru moo? Dhiirri kayroo hin jiru moo? Asliin minaamin jinni jaanka maa maqaa namaa waamtu. Ana abbaan fedhe qubaratti qabuu hin danda'u sin jedhe. Dhageessa kayrootis ta'ee eessitu abbaan fedhe qubaratti qabuu hin danda'u sin jaalama. Ana abbaa biyyaa wallaahi mootummaa sodaadhu. Wallaahi billaahi sodaadha jennaan mootummaa sodaadhu. Dhiira amman jedhen ga'a. Sitti maan jira amaan biyya kana keessatti amaan hadda Oromoodhaan wal moo nama ta'e wayitiin walitti booni miti hadda hidhaa jira hin baatu biyya galta jedhame miti ani immoo abbuma biyyaa Fatiyaamu Jaayir kunoo jirti lubbuun qabuu dhufeeniyyi Oromoo kumaatama irratti dhaabatee jiru irratti fuuteen deemtu ilma durbaa biyya kana keessa jiru komiyoo Oromoo uummanni komachuurra tuuti jirtu akkamitti mucaan durbaa qabante jechuurra ana fuutee deemte jennaan zolballaan jennaanan kokkee qabe. Wallaahi billaahi ragaa nama kuma isinii fida. Wanni isin iyyaa jettan tokko obboleessi isaa amantaa jijjiirrate mana gabbaan jireenya. Maal tabbaa keessanii dhibe waan barbaade ta'uu mirga qaba inumaayyuu jabaadhu maaltu abbaa keessan galche amantaa pheenxeetii miti yoo barbaade bishaanitti agalu mirga qaba fajjeesuu mirga qaba. Waan isin ijjiisiisaa nu seetti hima dhageessanii obboleessi isaa maaliif amantaa jijjiirrate baga jijjiirrate ana mubaarakii wanni galchuun jiru deebii siin kennuan siin kennine deebi'an akka namaatti ilaale deebii siin kennine nargine ma iftee hundi kennu obboleessi kee amantaa jijjiirrate mana gabbaan dirqamaan amantaa keessa teessuu barbaaddaati waan barbaadetti amanuu mirga isaati waan fedhetti amanuu mirga isaati. Kaan immoo isatu ankoo gatiin isin tuffadhu isin hin jedhee akkan isin tuffadhu sana isintu of godhee warra afaan bantanu isin hin tuffadhaan gororoo koo kana jabeenya anas isin bira nuuf mana keessan argine ma iyyaa oltee bulta sheernatti godhannan warra sheernatti godhaan biloo kii godhaara sheeritti godhaama anaafsii jechuun du'aaf jiraa jechuudha du'aan du'aadha jiraan immoo jiraadha akkamittan mana kee dhufaan inni qahalloo ko isin tuffadhaa. Yes, manan kabaju, manan dhaqee gasirra taa'u manan kabajudha. Naa beekadhaa naa kabaja. Manan immoo tuffadhee calluma jedhu manan akka sareetti ilaaludha. Isin tuffadhee qophoon keessan. Mubaarikii waama buujalaam liji. Eenyu waamta si ammootummaadhaan. Sitti meeraman akka doktora Biitiin alaalisiin jedhee wushaa liji. Akka doktor Abiyyiitiin alaalisiin jedhee man. Nakin jala jala deeme majaalatte jechuudha. Dhiira ta'ee jira dhiira taate dhalatte dhiira ta'ee du'i eenyu anaa waa jedhamu ana moonta sodaataa jiru warri kaleessa edda galgalaa dhiirri jiru moo kayroo keessa utuu Oromoon kayroo keessa jiru wallaahi billaahi utuu jimmaan etuuni kayroo keessa jira deemu baarakiin dhaqee mana keessaa fuudhee intalattii sirgaa fuudhee boolii boolaasise dhaqee akkoo kee dhaabadhaa jedhiti akkoo keetiin boolaasisi. Dhufaan jiran siin jedhee yoo ati nan boolaasisin deebi'e ati inni tokko maqaa kee waamuun seeraan si gaafachuu dhufaadha waan ta'eef inni tokko ati oolaa hattee jimmaan keessaa baate an jimmaafan biyyaa ba'e gaafan booda keessa gaattilaaniif sigimuun ganda dhaloota kootiiti gaafan biyyaa ba'u wayyaanee fuuldura dhaabadheen ergama yuunivarsiitii jimmaarraa University Ambon, University adda addaarraa Oromiyaa guutuurraa namni ergama simatee gaattiraa keessatti gaafadhu seenaa koo ture. Gaattiraa keessatti namni ergama simatee mana barumsaa keessatti jeequmsa yeroo jalqabaatiif kaasise ana qofa. Garuu warri hubannoo hin qabne natti ragaa ba'e gaafa sana. Geesse an seenaa kurraa dubbachuun jaalladhu oolaa ta'e biyyaan baaneen seenaa dadhabaan qabu an duris.
ijoolleen gaattiraa barreessaa jalatti gaafan biyyarraa ba'u kutaa kudha naffaan baradha maatirikiin ga'eera maatirikii irraan ari'atamne gaafan biyyaa ba'u maatirikii irraan ari'atamne maaliifan ari'atame akka dhiiraattan dhaabadhee dhageesse federaalaan qabamee mana barumsaa gaattiraa keessatti kunoo ilaalaa kunoo ijoolleen sinii barreessaa ilaalaa kunoo waraabaa olii gadi facaasaa ijoolleen gaattiraa sobaa jettu gadi baate akka dhiiraattan ergama wayyaaneen ka'uu qabaa namni akka naannoo keenyaatti simate ana gaafan biyyarraa ba'u jechuudha kutaa kudhaniin baradha maatirikii ummataaf of kenneen biyyaa ba'an ijoollee gaattiraa kunoo koomentii jala ilaalaa waan ummanni beeku sobuu hin danda'an akka keetii oolaa hatee biyyaan baane dhageesse kutaa kudhan maatirikiin iftaan fudhadhuunis ergama yuunivarsiitii Jimmaa irraan siin jedhema fudhee barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessa jiran akka naannoo keenyaa keessatti mana barumsaa keessatti jeequmsi akka ka'u akka wayyaaneen kufu gorfamee ergama gaafa sana galuun sobee rabbi naa badhiisu gorfamee ergama fudhee ijoollee walitti qabee jimaatti bitee maal jedhee wayyaaneen ka'uu qabdi Oromoon nu bulchuu qaba ijoollee jedhee gorsee mana barumsaa keessatti jeequmsi fudhataman qaba baay'ee zawee eessattu hiriyoonni koo nama 27 na wajjin qabame gaafa qabamnu nama 27 qabamne hidhaa keessatti gaafa jarri gootu poolisiin itti gootu ijoolleen numbeen obbo Mubaarektu godhaanuun jedhette latti ragaa baate ragaa latti baate dhumarra qulqulleeffatamee na qofa ta'e abbaan gootis kabajamaadha mana murteettan yaadde ragaa latti ba'e namni kun hundi gaafa lamarra buufamu ragaa latti ba'e lachuma abbaan koo wajjin mana murteetti dhiyaadde abbaan koo baay'ee jaallatama naannoo sanatti baay'ee kabajama sheeka nama jabaadha achuma firdi beetiin naanan dhaabadhu natti murtaa'uudhaan wajjin dhaabate anattis murteessaa seera cabseera nan beekaa jedhe anattis murteessaa ilma kootti qofa murteessanii tuu lubbuun jiru hin deemu ummataaf dubbate kalas natti murteessaa naan lakkii beellamamee halkan mana obsi beellamamee halkan dhageeffadha beellamamee halkan na fuudhanii eessa na geessan Jimmaan na geessan waan hin hojjedheen biyyaa beeka እሺ ነንፋ ከኒ ፊ ብሪሳ يلا بقى الناتشو ماني الكن ماني داغليان لا ورا رغانا تبي انت فتح الكن ورا رغاته انكا اتنا غامبرا تاغا اني بروم سراريمي غدي فميتني ماني داتي بريدان مالك ني خفالامي كم بيابو نامور تايل كيزي سو بانكا بون كيزي دو بانكا الكن كاتا abame manera Jimmaa dabarfame sila warra maqaleetti ergamu keessaa iyyan warra maqaleetti geeffame sila buufama namni nyaachifamu keessaa iyyi an umurii koo sabiyyummaadhaan jechuudha xiqqoon ture baay'ee nama waggaa 21 waan akkasiiti amantii amanu baatte jechuudha umurii kana warra Tigraayitti ergamuudhaa qophaa'e keessaa iyyi Jimmaa koo hooggantoonni yeroo sana OPDO yeroo sana galatoomaa kabaja guddaan sinii qaba miliksanii na baasanii gara Finfinneetti ani ko baay'ee jedhamee hin beeman bayi biyya keessa si jeefti jedhi sidii galee si ajjeesu bayi jennaanan baye biyyaa malee eeyyamaan dhoksanii na baasanii maneedhaa Jimmaa karchalleedha ijoolleen Oromoo naannoo dhalattoota naannoo Jimmaa maneedhaa irraa baasanii utuu jarri hin jiraanne hadha lubbuun hin jiru utuu jarri poolisootaa bulchiisonni yeroo sana mucaan kun dabarfameen kennamu jedhanii dhoksanii miliksanii gara Finfinneetti hin ergine silaa hadha du'ee hin jira miliksfamee bayeetan Finfinnee galee Finfinnee irraa immoo matammaa galee matammaa irraa Suudaanii galee Suudaanii jiraataa ture. Maamad Tufaa Suudaanii keessatti afuurana kutee akkuma Oromoo warra kaanii an namaa gadiin jedhuun. Rimaa abbaa keetiin jedheen daa dawalee naa doorsee nan gaafa jalqaba Maamad Tufaa rabsu dawalee eessa jiraattaa si barbaadna jennaan. Ati Oromoo dha miti eenyu nati Maamad Tufaati. Maal si godhu dandeen akkamitti na taasoftaa nan beektumoo jedhe si beeka akkati ijoollee Oromoo qabdee dararsiitee olii gadi ooftee maal agarraa nyaattu rimaa abbaa keetii akkuma galan jedhe Maamad Tufaan araaramne yoo jiraatte qottoo ol galii Maamad nan sobe rimaa abbaa keetiin jedheen ani abbaa kee wayyaanee warra waamee itti hojjetee biyyaa ba'e anaa wajjii waliin tuqin jennaan na barbaadu eegaleennaan biyya kana baqadhee dhufe Maamad Tufaatu sababii qadir martuu aywa ani ko nama jira warra kaasii waama Hacaaluu warra kaasii waama hin jiru na beeka Hacaaluun deessaa ana na beekaan qaamaan qadir martuu gaafadha
أدا أجالون إنجو هلا إيش كادر مرتو دان مبارك دوما أجالو أول بيكا ولا تلو فين يقبضو جلا قابضنا إلى لبون جلا كادر مرتو أنا رين صب نما